qabaachuu kootan boona siin qabbeen darbeem lafoona wantoota lafarraa miti nama siin qabutu sabboona waan hundaatti leenjisaa koo naaftaatiin barsiisaa tola ingidirfamtu lubbuun koo waa'ee koofis darbee lola Edikee narreetaa ta'uu Edikee narreetaa ta'uu dhagna qabaan keessan immoo akka foonii otoo hin taane yookaan isa harka namaatiin hojjetamu otoo hin taane karaa Kiristoos dhagna qabamtanii karaa cuuphaa immoo isa wajjin awwaalamtanii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa kaasuunis immoo aangoo waaqummaa sanii maal taatanii isa wajjiniin awwaala kaafamtaniitu yookaan du'a kaafamtaniitu isa wajjiniin aangoo isaatiniin isa wajjiniin awwaala kaafamtaniitu du'a kaafamtaniitu jedha galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u isin irra daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif afuuran du'oo yoo taatan iyyuu dhaggeeffadhaa sirriitti isin irra daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foonii keessaniif afuuran du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoos wajjin jiraatoo taatan godheera irra daddarbaa keenya hundumas immoo nuuf dhiiseera nuni karaa foonii dhagna qabaa dhabuu keenyaa fi du'oo yoo taatan du'aayyuu yoo taatanii Waaqayyo akka isin Kiristoos wajjin jiraatoo taatan godheera irra daddarbaa keenya hundumas nuuf dhiiseera jedhu ameen galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u wanta nu irratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cunqursuu isaatiinis iddoo isaatii balleesseera fannoo sana irratti Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee argisiisee jira wanta isin irratti caafame wanta isinitti hin tolle wanta isiniif hin taane wanta gaarii keessan hin taane wanta ulfina keessaniif hin taane wanta nagaa keessan hin finne isiniif wanta hin taane hundumaayyuu wanta nu irratti caafame ture isa nutti hin tolin sana duguugee fannoo isaatti cunqursee nurraa calaaseera isa nutti hin tolle jireenya keenya keessatti foon keenya hafuura keenya keessatti haa ta'u wama fedhe yoo ta'e erga Waaqayyo wajjiniin dhagna qabamnee kooftaa keenya karaa cuuphaa immoo isa wajjin awwaalamnee karaa aangoo isaa immoo du'aa kaafamne nuni jireenya karaa isaa arganne karaa Kiristoos jiraattuu akka taataniif godheera akkuma jedhe karaa Kiristoos jiraattuu akka taanu fi Waaqayyo nuni maal godhe isa wajjiniin du'aa akka kaanu sunu godhe dhagna qabaa foonii keenyaniyyuu du'aa yoo taane Waaqayyo immoo karaa isaa jiraattoo nu taasisee jechuudha kanaafi wanta nu irratti ta'e wanta nu irratti caafame nu ittiin tolin sana waan karaa seeraa nu irraa barbaadu wajjin hunduma duguugee fannootti cunqursuu isaatiin maal godheera nurraa balleesseera isa nu cunqursuuf isa nu balleessuuf isa waa'ee keenya gaarii godhee toon yaanne sana Waaqayyo maal godhe duguugee nurraa kaaseera garaasaa jechuudha galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaatti hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiisee jedha warra of bobbokoksanii jechuudha warra of jajan jirraa qabnaa
akkasiidha jedhanii warra uftuulan duguugee harka duwwaatti isaan hambisee salphisuudhaan isaan balleessee jedha. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 29 gubbaatti akkas jedha. Roomee keessa wajjiniin dhannaa sagalee waaqayyo warri of harkaa qabdan akkuma dura isiniin jedhee dubbifachaa deemna walii wajjiniin jechuudha. Galanni Yesuusidhaaf haa ta'u. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irraa akkas jedha. 29 namni keessaa namummaa isaatti isa bakkeetti hin mul'anne Yihudii ta'ee garuu Yihudii dhugaadha dhagna qaban yaada garaa namaas dhagna qaba isaa dhugaadha. Kunis hojii hafuura waaqayyooti malee hojii seerichaa isa caafame miti. Namni akkasii kun waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu. Namni karaa waaqayyoo dhagna qabamu namoonni akkas jedha laal sagalicha irra deebi'een dubbisaa. Namni keessa namummaa isaatti isa bakkeetti hin mul'anneen Yihudii ta'e garuu Yihudiin dhugaadha dhagna qabaan yaada garaa namaas dhagna qaba. Yihudiin dhugaadha dhagna qaba yaada garaa namaas dhagna qaba. Dhagna qabaan walumaa galatti garaa jijjiirratanii gara waaqayyoo deebi'u jechuudha. Cubbuu keessaa ba'anii karaa hafuura qulqulluutti darbu jechuudha. Karaa hafuuratitti isa foonii miti jedheera waan ta'eef sagalichi. Dhugaadha kunis hojii hafuura waaqayyooti malee hojii seerichaa isa caafame miti. Isa caafame miti. Namni akkasii kun waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu. Tasumaayyuu hin jajamu. Namni biyya lafaa kana dhiisee namni biyya lafaa kanarraa sokkee dura duuka waaqayyoo bu'ee akka dubbii waaqayyootti deddeebi'u sagalee waaqayyoo namni eegu dubbii waaqayyoo duuka namni deddeebi'u akka sagalee isaatitti namni deddeebi'u amma ifin biyya lafaa kanarratti namni dubbii waaqayyooti ittiin deddeebi'a sagalee waaqayyootiin deddeebi'a taanaan akka gowwummaatti ilaalama naannoo tokkotti. Akka sagalee waaqayyootti namni kun dubbii waaqayyooti fana boomamaa sagalee waaqayyooti fana gajjara namni jedhu tokko indee namni suni gowwaadha jechuuti lakki gowwaadha. Dubbiin waaqayyoo garuu sagaleen waaqayyoo keessa namummaa namaa hidda isaatti hidha waan ta'e namni waaqayyoon duuka bu'u namni waaqayyoodhaaf of kenne namni abboommi isaa duuka bu'u hidda isaati. Hiddichi biqilee firee godhatu fireen sun immoo maal qaba hiddicha zarii hiddicha sanaa qaba waan ta'eef wanta isarraa adda ta'e tokko hin qabu jechuudha. Nunis Kiristoos irraa erga biqillee isarrattis erga biqillee hiddummaa isaa qabna. Namni hiddummaa isaa qabu immoo dubbii isaa in eega akka seerrata isaatti deddeebi'a akka sagalee isaatti deddeebi'a akka abboommi isaatti deddeebi'a biyya lafaa kana keessatti umayyuu hin qabu jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Maqaan abbaa keenyaa haybifamu sagalee waaqayyo warri of harkaa qabdan tiksiin isiniif kennu dubbifadha yeroo keenya qusachuudhaaf biran darba. Filiphos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa Filiphos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 tokkoffaa Beexros 3:21 tokkoffaa Beexros 3:21 Roomee 6:4-5 Efesoon 1:19 irraa akkasuma 2:5 irraa Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1-5tti lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 19 Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15 akkasuma Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 8 itti fuftanii dubbifachuu dandeessu. Sagalee waaqayyoo caalumatti nuuf ogummaa dabalaa caalumatti dubbifannu san caalatti hiikumsa ayyaana isaa keessa geenyatti baay'isa waan ta'eef tiksiiwwan kan kennaman kanaafi nan dubbisaa. Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatii waa'ee guyyaa ayyaanatti waa'ee baatii lakkaa'uttis yookiis waa'ee sanbata eeguttis namni tokko illee isinitti hin faradin. Dhaggeeffadhaa. Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatii waa'ee guyyaa ayyaanatii fi waa'ee baatii lakkaa'u yookiis waa'ee sanbata eegutti namni tokko illee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sana duwwaadha.
wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoos namni gadi deebi'ee ergamoota Waaqa irraa waaqessuu jaallate mul'ata arge tokko tokkoon jaallate mul'ata arge sun jaallate mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababbii ga'uu utuu hin qabaatin yaaduma garaa isaaniitiin of bobbokokse galata isin hin dhabsiisin. Namni akkasii Kiristoos mataa dhagnichaatti isa guutummaa dhagna ittiin soorame baasuu fi riphuu isaanittis walitti hidhame guddina Waaqayyoo biraa argatuunis guddatu sanattis hin jabaatu. Namni akkasii namni of bobbokoksu isa Waaqayyo guutummaatti jedha guutummaatti dhanna isaatti walitti hidhee guddina Waaqayyootiif ribuu lafee isaatti isa walitti fide sanaaf Waaqayyoodhaaf maalin godhu hin jiraatu. Namni of bobbokoksu namni of anatu jira anatu guddaadha of hin jiru inni akkasuma jedha yaaduma garaa isaatiin of bobbokoksee galata isin hin dhabsiisin. Keessumaa namni of bobbokoksu isinitti dhufee yaada garaa isaatiin dubbii afaan isaatiin wanta adda addaa garaatiin dudubbate akka isin hin goyoomsiniif of eeggadhaa. Of eeggachuun sirriitti kiristaanotaaf hin ta'a. Galanni Yesuusidhaaf haa ta'u. Maqaan abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan haa galateeffamu. Ameen. Sagaleen Waaqayyoo keessatti ammas xiqsiiwwan jiranii Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 10 akkasuma Roomee 14:1-6 Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 5 Ximooxiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 fi 4 Efesoon 4:5-16tti fuftanii dubbifachuu hin dandeessu. Kiristoos wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan amma iyyuu kana biyya lafaa taataniitti jiraattu ree ittiin isinii jedhe Kiristoos wajjiniin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessa Kiristoos wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessa biyya lafaa kana irrattis humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan amma iyyuu kan biyya lafaa taataniitti jiraattu. Sinii galeera miti sagalichi. Ergasin Kiristoos wajjiniin duutanii isa wajjin awwaalamtanii aboo waaqummaa isaatiinis immoo isa wajjin du'aa isin kaasee jiraattoo isin godhe kan ofii isin godhate jechuudha. Nuni biyya lafaa kana gadhiifnee Waaqayyo wajjiniin duunee awwaalamne isa wajjiniin erga kaane kan eenyuti nuni kan Kiristoos dhuunfaa isaa taaneerra nu dhuunfateeraa jechuudha. Jireenya isaatti nu dhuunfateeraa dhuunfaa isaatti kan isaa nu godhateeraa ijoollee isaa nu godhateera galme isaatti nu galmeeffateera ijoollee koo nun jedheera dhaala isa biraa qabna akka abbaa keenyatti nun immoo akka ijoollee isaatti taaneerra erga isa wajjiniin inni dhagna qabaan keenya isa ta'ee isa wajjiniin duunee awwaalamne du'aa immoo aboo waaqummaa isaatiin erga kaane kan isaa taaneerra jechuudha. Bakka kan isaa taaneerra biyya lafaa kana kaannee jirra biyya lafaa kana ganneerra biyya lafaa kana dhiifneera jechuudha. Garuu immoo maaliidhaafi jedhe Phaawulos maaliidhaafi ammuma iyyuu akka waan isin kan biyya lafaa taatanii akkasitti maaliif jiraattu? Maaliif akkasitti jiraattu? Isin kan biyya lafaa miti. Isin kan biyya lafaa miti bakka isin kan Waaqayyoo taatanii biyya lafaa keessaa homaan qabdan isin keessummaadha. Garuu maaliif akka kan biyya lafaa taatanitti jiraattu ree jedhee gaaffii dhiyeesse. Galanni gooftaa keenya Yesuusidhaaf haa ta'u. Maaliif seerrata isaanii jala of galchi ture kana harka hin qaban? Maaliif seerrata isaanii jala of galchitu? Maaliif akka jechoota isaaniitti deddeebitu? Maaliif isa isaan biyya lafaatti ittiin daldaalaman isa kanaan maaliif jalatti isin jalatti of galchitu? Maaliif isin keessatti galmooftu? Maaliif isin keessa jiraattu? Isin kan abbaa tokkichaa taatanii kan seerrata warra kaanii keessaa ga'een qabdan jedha sagaleen Waaqayyoo. Sana afaanin hin qabin isa kaanis hin tuqin hin jedhu
wanti kun hundinus immoo ittiin hojjetamanii akka dhuma adeemaniif hin turreere akka ajaja namaa fi akka barsiisa namaatti dubbatamee mitiire seerrotuun akkasii waaqessuu addaan ba'e irra kakuu kaa'uun isaanittis waan gadi deebisan fakkaachuu isaanittinis dhagnatti hammaachuu isaanittiinis immoo wanta ogummaa irra dhaabatan ittiin fakkaatu garuu gara waan gatii qabuutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu gara waan gatii qabu yookaan gara waan jireenya qabuutti odoo hin taane gara foonitti hawwachuu biyya lafaa keessaa adeemsa biyya lafaa deddeebi biyya lafaa keessaa akka deddeebinuu fi gara sitti hawwiin isaanii barsiifni isaanii gorsi isaanii biyya lafaa keessatti duguugee nama geessa isa kana keessatti maaliif argamtu erga online irra jirtan meeseenaa hundumti keessanii akkasuma warri seentanii immoo sheerii godhaatii obboloota keessaa waaqayyoo karaa hundumaan nutti dubbata waan ta'eef galgala kana immoo karaa gosinitti dubbachuuf karaa keessan natti dubbachuudhaaf waaqayyoo gidduu keenya jira seenaa warri online irra jirtan Kanami de bayi kapa garanko
jenne saasinaaftae ofummaa koolakkaana lakkoofsine sibaasiin naga'e jabinni kofooni aslan finne saasinaaftae ofummaa koolakkaana lakkoofsine sibaasiin naga'e Manani najalandine sibarbanani najalan dokane Yesus amarati akike natename firaga fakoban firaga fadaban Shalom nagaan waaqayyo hunduma keessaniif baay'atu ammas irra deebi'eetu gola gulantaa mandara keessa jirtan hunduma keessaniif obboloota dhiiraaf obboloota shamarranii feesbuukii kana jalatti kan argamtani akkasuma laayivii kana seentanan wajjin sagalee waaqayyo kan dhaggeeffachaa jirtan obboloonni koo amantaan keessanillee garaagara ta'e baga nagaadhaan nuftanii waaqayyo gooftaan isin eebbisu nooraa isiniin jenna waaqayyo gooftaan galata haa fudhatu egaa fedha saafi gargaarsa isaa taananii jaalala isaas taananii guyyaa har'aa kana sagalee waaqayyo qabadhee gidduu keessanitti argameetiin jira fedha keenya kan humna keenya waan tokko waan goonu hin qabnu sagalee isaa gara keenya dhufeetu nu dubbachiisa sagalee waaqayyo qabadhee gidduu keessanitti argameetiin jira galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u sagalee waaqayyo ergaa warra Qolaasiyaas boqonnaa lama lakkoofsa jaarra kan jiru karaa Kiristoos jireenyi guutuu ta'uu isaa mata duree wajjin ilaalla karaa Kiristoos namni jiraatu Kiristoos wajjin namni jiraatu Kiristoos wajjin namni deddeebi'u ilma Kiristoos namni ta'e
jireenya guutuu akka qabu dubbiin waaqayyo nutti himaa jechuudha. Galanni gooftaa keenya Yesuusidhaaf haa ta'u. Mee utuu gara sagalee waaqayyootti hin darbin duratti mataa keenya gadi qabannee waaqayyoodhaan keenya galateeffanneeti sagalee waaqayyoo walii wajjin hin dubbifanna. Guddaadhaa fi sodaatamaa kan taate abbaa keenya yaa waaqayyo gooftaa si galateeffanna. Galanni ulfinni guddaan tola maqaa keetiif haa ta'u. Yaa waaqayyo kunoo ani garbittiin kee sagalee kana qabadhee dura keetti argameen jira. Saba kana waan ittiin caalu tokko illee hin qabu. Cubbuu kootiin isaan caale malee yakkaa koo ofirra daddarbaa koon isaan irra caale malee waan tokkoon isaan irra wanta hin caaluun hin qabu. Ayyaanni kee garuu hundumaarra caala waan ta'eef na jabeessee yaa waaqayyo ayyaana keetiin na jabeessitee tola kee na jabeessitee saba kee duratti na argamsiifteetta. Sin galateeffadha abbaa, galanni siif haa ta'u. Dubbii kee immoo dubbachuu akka hin danda'u, ayyaana kee saba kee biraan ga'uu akka hin danda'u, sagalee keessa qulqulluu kana saba kee hunduma biraan ga'uu akka hin danda'u. Ammas ayyaanni kee naa geggeessu. Afaan koo keessaa fedhii koo yookaan wanta nan irratti hundaa'e akka hin dubbanne sagalee kee duwwaa dubbachuu akka hin danda'u. Andamatii afaan koo hundumaati ayyaanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos ogummaa keetiin naaf qulboobi. Sabni kunis immoo dubbii kee dhaggeeffatee ittiin jiraachuu akka danda'uuf yaa waaqayyo gooftaa laphee hafuura isaanii, gurra hafuura isaanii, ija hafuura isaanii isattiin sagalee kee dhagaanii, isattiin sagalee kee ilaalanii, isattiin sagalee kee fudhachuu danda'an yaa waaqayyo gooftaa isaaniif kenni. Sagalicha nuuf eebbisi. Yeroo afaa keenya nurraa fudhadhu maqaa Yesuusitiin ameen. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Maqaan abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan haa galateeffamu. Kallattiidhumaan sagalee waaqayyoo dubbiseetiin walii wajjin ilaallaa. Akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Garaa Kiristoos Iyesuus goofticha akkuma fudhattanittis immoo isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifattanittis immoo hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaa, amantii dhaabamaa, galata guutee irraa dhangala'us immoo dhiyeessaadha jedha. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gara boqonnaa tokko lakkoofsa 23 gubbaarrattis akkas jedha. Qolaasiyaasuma boqonnaa tokko lakkoofsa 23 gubbaatti akkas jedha. Haa ta'u iyyuu malee amantiin keessan hafuuran hundee keessan irrattis jabaatanii dhaabachuun abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuu isin irra jira. Wangeelichi Waaqa jala uumama hundumaattis lallabamee jira. Ani Phaawulosin hojjetaa isaa isin ta'eera jedhee dubbata boqonnaa tokko lakkoofsa 23 gubbaarrattis. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo namni of harkaa qabdan itti fuftanii dubbifachuu dandeessu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 hanga 22tti gadi bu'eetumaan dubbisa kallattiidhaan. Namni tokko illee akka barsiisaa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'een of goyyoomsa. Waan tokko of keessaa hin qabneenis isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanitti sodaatamanitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'ee sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniitu jedhe. Biyya lafaa kanarratti barsiisa garaagaraatiin wanti nama goyyoomsan hin jiru. Sagaleedhuma waaqayyoyyuu fakkeenya godhatanii, dubbiidhuma waaqayyoyyuu fakkeenya godhatanii warri gara gursaatiin nama goyyoomsaniyyuu hin jiru waan ta'eef kana irraa guutummaatti of eeggadhaadha. Isin karaa Kiristoos keessatti jireenya argattanii jireenyuma isaa keessatti immoo amantii keessanitti cimtanii isa cimtan kana keessatti immoo jabaadhaatii dhaabadhaadha jedheetu Phaawulos nutti dubbata. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u ameen. Sagalee waaqayyoo keessatti dubbiin waaqayyoo akkuma nutti dubbachaatiin jiru. Kana hundumaatti of eeggadhaa. Guutummaa waaqummaa namummaa keessa Kiristoos keessa hin jiraata. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyatti dhuftaniitu. Karaa Kiristoos jechuudha. Isa hundumaaf iyyuu mataa ta'e sana.
abbicha isa hundumaaf iyyuu mataa ta'e sanaani karaa isaa immoo kara jireenyatti dhuftaniittu jedheeto dubbata. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Maqaan Yesuus Kiristoos bara hanga bara baraatti haa galateeffamu. Sagaleen Waaqayyoo gaafa nutti dubbatu akka nuni dubbii Waaqayyoo keessatti of ilaallu, akka nuni dubbii Waaqayyoo keessatti of tilmaamnu, eessa akka jirru sagalee Waaqayyootiin ammam deddeebi'aa akka jirru dubbii Waaqayyoo keessatti akka of ilaalluuf sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaayyuu hafuura keenyas foon keenyas in dammaqsa. Galanni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yabayi kolkesan kaba, akansiye bisuma naba, anile kaido kabe, tofodu anakare nalafe, kaki kamtu sibide marako, kaninyu funtane waliko, akana mami timina chike, karako denya kenjalelike, akana mami timina chike, karako denya kenjalelike, kodalu abade jorwe fada bilate. Will not bring to you. And Waaqayyo fayyisaa keeti. For I am God your healer. Oh hallelujah. Hallelujah. Dhibeen guddaan hin jiru gooftaa guddaa malee. There is no great sickness but Humni great maqaa Yesuus kan hin fayyifne hin jiru. There is no sickness that the power in the name of Jesus. Dhukkuba abaarsaa. Unable to heal. Dhukkuba warra Gibxii. Be it Egyptian sickness. Ulee rakkinaa. Be it road of poverty. Kaaseera sirraa. I lifted out of your body. Kaaseera sirraa. I have removed it. Namni tokko iyyaa kan koo mitiidha. Shout, it is not mine. Laarabas saadoo labaraarii alaabas. Ijoolleen Waaqayyoo. The children of God. Kan saanii kennaan dhukkuba miti, kennaan Waaqayyo nuu kenne. Kennaan gaariin jedha Yaaqoob 1:17. Kennaan gaariin hundi Waaqayyo abbaa ifaa biraadha. Have received a special gift that is good, as it is written in James chapter 1 from verse 17. Every good gift is from the God, Father of lights. Baggoo sixootaaf ፍጹም በረከት ከብርሃናት አባት ነው። Every good gift is from God, the Father of lights. ከብርሃናት አባት በጎ ስጦታ ነው እንጂ መጥፎ ስጦታ ወይም ደዌ ስጦታ አይደለም። So the gift of the children of God is that good gift, not sickness. ኮ ዱኩባ ኮ ጀት ወርጋን You may say my sickness. ግፊቲ ኮነቲ ከዬ You may say my hypertension. ዶክተሪ ኮ ብረነቃ Let me see my doctor. ዶክተሪ ኬስ ካንኬ ካንጎደ ዱኩብቻ ነመለቱ ፈያታቴ ከእንቱሬ So what makes that doctor to be used is that your sickness. አስሚ ኮነቲ ከዬ You say my asthma. ዶክተሪ ኮ ብረነቃ Let me see my doctor. ግፊቲ ኮ ቶልነቲ ከዬ For my blood pressure is. ማልቱ ካንኬ ጎዴ What makes that hypertension used? ማልቱ ካንኬ ጎዴ What makes that sickness ነመ used? ሲምብራ ጅሩ ማልቱ ካንኬ ጎዴ ዳኒ Tell your neighbor what makes that sickness used. ዱኩብኒ ከና ከሚቲ ኡምና ዲጋ ወልቻቲን For the sickness is not your gift by the power of the blood of the Lamb. ከና ከሚቲ Sickness is not your gift, not your gift. ከና ጌሱ ገነመ ከና ካሴ If you are listening from this morning, ቆላሳይስ ለማ in Colossians chapter number 2, ኢሰኑረት ጫፈሜ that is written, ከራሴራቲ ወንተኑራ በርባደሙ that is scripture. ኢየሱስ ፈኖረት ጭንቃርሱሳን By his cross, ኢዶዳ ደጉጌ በሌሴራይዳ he has destroyed it. መቃዱ ኩባብ ረክና ሴጣንሲ ከን Whatever name sickness and Satan has given you, በሌሴራ ስራ I have cancelled it. ከን አመንቴፍ ሹደት If you are able to listen, ሰገሌን ሲዱ ፌረ ገነመ ከነ the word has come to you. ዱኩብኒ ከን ኬሚት Sickness is not yours. ከወረ ግብፂት It belongs to Egyptians. ሲፍ ግብፅ እሞ ብየ ለፋት For you, Egyptian is to mean unbelievers. አቴ ብየ ለፋ ኬሳ አዱኛ ፉራት ዱፍቴታማ You have come from that realm to spiritual realm. አዱኛ ፉራት ጨራ ጀዳን ሚቶኮያቲ Shout, I am transferred to spiritual realm. አዱኛ ፉራ ኬሳ ገመቹ ፈይናፍ ነጋ መለ ዱኩቢፍ አዱን እንጅሩ There is